Yooyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun Wolf Media kan karaa tola YouTube keenya sin qaqqaba. Hayyeen daawwattoota keenya guyyaa har'aa dargaggoo la deemaa nama cimaa tokko qabannee isinii dhiyaannee irraa hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Anaa dhufuu baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan eegde. Hayyee mee eenyu jedhamta maqaan kee? Maqaan koo Bilisummaa Guddisaa naan jedhani. Bilisummaa Guddisaa eessatti dhalattee guddate? Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti dhaladhe. Okay, Shawaa Lixaan gara naannoo Amboo jechuudha. Tole, amma eessa jiraatta? Magaalaa Duukam jiraadha. Magaalaa Duukam. Hayyee barataadha moo maal hojjetta? Barataan ture yaa'u barumsa adda kuteen jira. Amma immoo akkasumatti hojii mataa kiyyaa hojjechaa jira jechuudha. Hayyee mee akkati dandeettii adda addaa fi wantoota kalaqa adda addaa akkati qabdu namarraa odeeffadheen jira. Mee dandeettii maal fa'aa qabda? Dandeettiin kiyyaas dandeettii sagaleedhaan sagalee jijjiiree haasa'u tokko ni qaba. Tokko kan biraa? Agarsiisa tokko fakkeenyaaf kanaan dura hojjedhee ture kalaqan irratti kaartaa akka ofii kiyyaaf hin beeknetti ofii kiyyaa otoo hin ilaaliin kan namni biraa fuudhee kana baasuu hin danda'a jechuudha. Kanadha yaa'u dandeettiin gara biroon qoricha tokko irratti sarchi geggeessee argadhee qoricha kana itti adeemsaan jira jechuudha hawaasaaf baasuuf. Mee qoricha irratti hojjechaa jirtu dhukkuba maal kan fayyisudha? Dhukkuba huuba qoonqoodha. Yookiin toonsilii isa jedhamu jechuudha. Dhukkuba kana fayyisa jechuudha. Isarratti hojjedhee amma hawaasaaf hin baasa jedheen hojjechaa jira jechuudha. Hayyee mee akka ijoollee akkeessuu dandeessu sagalee daa'immanii sirriitti akka akkeessuu dandeessu natti himtee jirta. Mee suni ijoollummaa keetti jalqabde moo akkamitti jalqabdeeti? Moo ijoollee jaalala ijoollee irraa qabduun kan ka'edha? Jalqabani bakka akka qaldiitti jechuudha. Akka qaldiittani jechuun akka haasaatti jechuudha. Osoon ofii kiyyaaf haasa'uu ol guddisaan dhufe jechuudha. Ol guddisa dhufee ijoollee xixiqqoos maqaa isaaniitiin ni waamaa. Gaafan ijoollee waamu ijoolleen hin gammaddi. Gammaddee maaloo nuu jedhanii naan jedhu maqaa ijoollee na waama. Fakkeenyaaf caaltuudha yoo taate jedhee ni waamaa jechuudha. Akkas taanaan ammas akka inni bareedu ofii kiyyaaf nan baree jechuudha. Ijoolleen bareeda isaa arganii nuu jedhii naan jedhu anis immoo akka inni bareedu nan baree itti guddisaa dhufe jechuudha. Mul'isuu jalqabee jechuudha. Mee akkamitti nu akkeessuu dandeessa deemu? Akkasitti fakkeenyaaf ofii kiyyaaf lama ta'ee ni haasa'a. Nama biraa bakka bu'ee ni haasa'a jechuudha. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Diinaa ol. Akkam nagaa keetii? Nagaa kana taphaa kayyoo dhaqqaam. Galanni isaan badiin akkam eessa jirta amma? Dhaanamoo. Eessumaan jira. As eessa? Eessumaga. Eessa asan hin barree bakka isaa hin himamuyi? Inni mama. Eessa jedheen fudhadha? Dhaanamoo. Oromiyaa keessa. Oromiyaa keessa naannoo kam? Naannoo koo. Naannoon kee jira qofaatti? Eeyyee. Akkasitti haasa'a jechuudha. Diinaa ol. Wayyee. Sirba tokko naa sirbi sagaleen kee natti bareeddi waan ta'eef tokko naa sirbuu qabda. Naa sirbii. Maal jedhee si sirbu? Akka jettu? Bulloo jedhee naa sirbi. Bulloo. Lakkanoo hin sirbu. Maaf hin sirbitu? Abbaan koo natti beekama. Maal malee? Naa faarfadha malee. Eeshi faarfannas naa faarfadhu rakkoo hin qabu. Maal jedhee si faarfadhu? Yesuusee michuu garaa koo jedhee naa faarfadhu. Eessi bakka hundaa. Naa jedhee si dhaggeeffachaa jira. Tole. Yesuusee michuu garaa koo naaf taatee bakka jabuuwaa lubbuu koo tolchuudhaaf na barbaachisu jabuu jabawaa Yesuusee
mechuu karaa koo naaf taatee fakkaate kumaa lubbuu koo tolchuudhaaf na barbaachamu deemumaa haleluyaa. walii fi waloo marmaari falmii saba kee baraari. Kennaa ajaa'ibaatii jajjabaadhaan siin jenna. Mee kana mudannoo kanaan wanti mudate jira jechuun namni si amanuu dadhabuu fa'aa yeroo itti as taa'ee baay'ee si shakkaa ture. Sagalee tuuti na biraan jirtu ta'ee sagalee kan ijoollee na amanan ture. Namni akkamiin jedhama waa'ee kanaa irratti yeroo si argu? Sirriidha. Akka addaatti guyyaa tokko walitti baay'inee nama faana jirra. Achi keessaati akkoon koon jirti ture jechuudha. Innaa ani akkoo kiyyaatiin akkasin jedheen jennaan yoo jenni abbaa isaan barree garuu yoo jennaan jedheen dadhabdani moo jennaan hidde maal inni amma akkas jedhe jennaan dadhabdani moo naan jedhee baasan beekumaa silkii akkas gootanii bilbila akkas gootanii jennaan lakkidhanii kolfanii beeku warri kaanii. Jennaan iski itti deebisaamee mee itti deebisaamee nan laalaa jennaan ammas jedheeni inna waan isaa wallaaltee jaartiin indee maal akkas gootanii silkii rikoordii akkas gootu silkii akkasii natti qallachiistu jedhan ammas jennaan baay'ee ajaa'ibsiifatanii ammas godhimee naan jedhani na baranii jechuudha. Duran barree ture silkii bilbiladha jedhu kana jedhu maanni jedhanii gaafatanii itoo mul'adheetanii jedheeni ganna akkasitti akkam godheena ammas jedhimee naan jedhani jechuudha. Ammas jedhimee naan jedhan ammas jedhimee naan jedhan akka ajaa'ibaatti fudhatanii itti kolfanii jechuudha. Jajjabeessii kan caalaa akkatti guddistu abdii guddaa sirraa qabna. Mee dandeettii biraa dandeettii akkatti qabdu dhaga'een ture. Mee kan biraa dandeettii kaartaa. Wanti suni wanta nama ajaa'ibudha. Sirraa fagaadheen argee ture. Ammoo carraas argadhee sitti dhiyaadhee tan silaaluuf hin jira. Mee akkamitti akkas gochuu dandeesseeti? Kennaan isaa maaltu moo nutti agarsiistaa? Isinitti agarsiisa, isinitti agarsiisuun barbaada. Namoonni baay'ee waan hin amannee fi daawwattoonni keenyas hin amananii waan ta'eef otoo agarsiisee natti tola ture. Egaan daawwattoota keenya wanta ajaa'ibaa tokkodha wanta nan sirraa argee carraan ofii koodhaa arge immoo isinitti agarsiisuudhaaf nan dirqamee jira. Kanaafiyyuu kaartaa kana kaartaan kun kaartaa guutuudha kan ittiin taphatamudha. Haaraa bitamee amma ciree malee. Kanaafiyyuu mee natti agarsiisi. Natti agarsiisuu ni danda'a. Fakkeenyaaf tokko keessaa fudhatta jechuudha. Tokko keessaa fudhadhuuti daawwattoota keenyatti agarsiistee ofii kee ilaaltee ani ofii kee arguun qabu naa kennita jechuudha. Daawwattoota keenyas arguu qabu waan ta'eef daawwattoonni arguu qabu ta'anaan argama. Tole anis lakkoofsicha qabadheen jira. Daawwattoonni keenyas arganii jiru. Daawwattoota keenya wanti kun ammayyuu na amansiisne of harkatti mee fidime. Tole. Naagalaan jiru wanti kuni. Tokko irra si deebi'ee booda amma tokko irra siif hin deebi'a mirkaneeffadhu jechuudha. Tokko keessaa fudhadhuuti mirkaneeffadhu. Tole daawwattoota keenya ammas fuudheen jira. Lakkoofsaan fuudhaa jiru sin argaa jirtu. Tole. Jechuun naa deebista jechuudha. Naa deebisti keessa galchi. Tole fidi.
akkasitti immoo waliin dhiisu. Rakkoon qabu. Karta lama lagi. Amazing, 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 amazing. Oh, ajaiba dhugaa. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun baratama moo akkamitti dhufa wanti kun? Baratama. Argannoo fi barumsi addadha. Baruu jechuun isa jiru baruudha. Argachuu jechuun immoo kan hin jirre arguudha. Arganii baranii barsiisuudha jechuudha. Sababii kanaaf hin barama kun baramuu danda'a. Anis nan barii malee argannoo kiyya miti jechuudha. Barumsadha wanti baay'inaan mul'atu barumsadha. Argannoodhaan jalqabas argannoodhumaan bahee jechuudha jalqabni isaa argannoo nama dhuunfaati. Achi immoo barumsatti jijjiirame barnoota ta'e jechuudha. Hin baratama. Kanaadha malee hin baratama jechuudha. Karaa biraatiin ammoo waa'ee qorichaan wal qabatee argannoo kan dhuunfaa kee wanta yaalaa jirtu qabda natti ta'e turte. Mee suni daawwattoota keenyatti mee xiqqoodhuma ishee mee maalirra akka jirtu nu kaasime. Barachuun qaba jedhee guyyaa hojjedheen galgala baradha ture. Osumaan baradhuu qoricha kana yeroo ijoollummaa kiyyaatti fayyadamaan ture jechuudha. Yeroo ijoollummaa kiyyaa waanuma hundumaatiin qaama keenya irratti madaa yoo ba'ee waan tokko tokko gaafa na mudatu ofii kiyyaatiin mana yaalaa deemuu hin qabu. Ofuma kiyyaa fuudhee muka dhiigu biqilaadhuma dhiigu fuudhee itti dibaa jechuudha. Sababii kanaatiif itti dibee sun dibu uba qonqoo kana gaafa na qabatu wanti kuni ubi qonqoo kun akkatti nama qabatu dura wantoota mi'aasu kan akka sukaaraa, juusii, waan akkasii muuzii baay'inaan yoo waan akkasii waan qorraa irraa fa'i nama qaba jechuudha. Kana kan hin baabsessu maali jennaan jedhee tan barbaade jechuudha. Kana kan hin baabsessuu danda'u maalidha jedhee biqilaadhuma irraatti gaafa ilaalee yaadu sammuu kiyyaatiin biqilaa tokkoon argedhe jechuudha. Kun biqilaan kun wanta beeziidha waan ta'eef kana hin baabsessuu danda'a dhukkuba kana jedhee tan murteesse jechuudha. Yeroo ijoollummaa kiyyaa kana babaanan fayyadamaa tureef dhuguma kana kan hin baabsessu kanadha jedhee ammoo bifa qorannootiin itti seenee jechuudha. Gaafa itti seenus akka inni fayyisu baree namoota hedduus ijoollee ollaa keenyaa ofii kiyyaas itti fayyee ijoolleefis godhee fayyaniiru. Namoonni baay'een dhugaa bahu kanarratti. Mee ati faamilii kee keessaa yookaan maatii kee keessaa namni hojii qoricha aadaadhaan namni akkatti hojjetu jira? Hin jiru uummati kanaan dura hin jiru. Jechuun ka'umsa kiyya waa'ee dhuma kana fayyadamuu kiyyatti ofii kiyyaa fi kiyyaan fayyadama ture. Siif eenyutu akka moodeliitti yookaan eenyurraa agarteeti? Ani jalqabuma ibsaan ture. Nan ibsasii amma ijoollummaa kiyyarraa jedhee madaan tokko qaama kiyya irratti gaafa bahu biqilaa kana fuudheetan biqilaa dhiigu kamiyyuu fuudheetanii qaama kiyyattan godhadha jechuudha. Ana balleessu haadhiisu haa fayyisu jedheetumaan itti godha jechuudha. Ofirratti yaalta? Ofirratti yaalaa asumaan kana godhuu qorichi kun na fayyisuus arge dabalataanis immoo kan nama balleessuus argeera. Gaadhaa jechuudha amma kan immoo kun kan nama fayyisuuf immoo argeen jira jechuudha. Egaa kun fayyise namoota baay'eetu fakkeenyaaf qorichi kun marfeen isaa hin jira. Marfeen uba qonqoo kanaa hin jira. Iddarra waraanamaa jedhamee ture. Akkan odeeffadheetti iddarra waraanamaa yoo iddarra ala waraanamee lubbuu namaa aga baasutti waan jedha odeeffadhe. Namoonni baay'een immoo kana gaafa dhaga'anii mana yaalaa baqatu jechuudha. Yoo ta'u sidii dhukkubee uba qonqoo kana dhukkubeellee nan dhukkubne jedhanii dhoskachuu danda'u. Maaliif sodaa sana waan qabaniif marfeen sun waan nama ajjeesuuf
nan miidhama jedhanii dhiisuu jechuudha qoricha kana fayyadamu. Sababii kanaaf qorichi kun immoo dhibbeentaa isaa hir'isuudhaan jechuudha. Dhibbeentaa isaa dhukkuba kana hir'isuuf jedhee namoonni baay'ee nama yeroo itti miidhaman argaan ture. Naannoo keenyaas akkasiin jira, naannoo kamiyyuu hin jira dhukkubi kun. Kana hir'isuuf jedheetanii qoricha kana hojjedhee garuu qoricha kana hojjedhee dura hawaasaaf hin mul'isne ofii kiyyaaf yaalii geggeessee malee wanni tokko keemistirii tokko hin qabu. Maaliif mana sin qabu keemistirii mana qorichaa ofii kiyyaaf kan itti hojjedhu hin qabu, keemistiriin ittiin qoradhu hin qabu. Kana hunduma ofii kiyyaaf hojjedhee kaa'eera garuu meeshaan hin galchine qorachuuf hin galchine malee ofii kiyyaaf fixeera jechuudha. Fayyisuu isaa dhibbaa dhibbatti hin beeka. Namoonni ati qoricha kanatti gargaartee namoonni fayyanii hin jiru naannoo keetti? Hin jiru, namooti baay'een itti fayyanii jiru. Dabalataan ofii kiyya fayyeera jedheera. Namoonni ijoolleen hedduun itti fayyaniiru. Keessumaa garuu qorichi kun maalidha yoo jettee ofii kiyyaa fi waggaa amma kana fudhata jedhee addan baasneen fayyisuu isaa adda baaseera. Garuu ijoollee waggaa amma kana nama guddaa dubartii garaatti baattu jedhee adda baaseen keenya jechuudha. Maaliif kana qorachuu fi saayinsistii keemistirii nama gaafata. Sababii kanaatiif immoo qorachuu dandeenya meeshaa gahaa waan hin qabnee fi baajetii gahaa waan namatti hir'atuu fi ani immoo bizinesii lafaa hin qabu. Bizinesii sammuu bal'aan hin qaba garuu kana hojjechuu danda'een jira. Biyyaaf nan baasa jedhee ittuma yaalaan jira yoo hin danda'ee fi yoo baajetis jiraate yoo namni gargaaru jiraate gidduu kana waggaa kanas hagam hin danda'etti nan baasan jechaan jira. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Biloo mee sagantaa keenya gara xumuraatti deemaatti jirra. Yaada dargaggoota keenyaaf isa ta'u namoota nu daawwataa jiranii fi dhaamsa akkamii dhaamtaaf? Dhaamsa ani qabu namoonni baay'een kan akka artistoonni Oromoo jiru, kalaqa kan mataa isaaniitti kalaqan illee jiru. Kalaqa kana kanaasuu qofaa osoo hin taane beekumsaan beektoonni saayinsistoonni kanneen qabsaa'onni siyaasa keessan irratti barattoonni barumsa keessan irratti warri qo'atan qo'annaa keessan irratti karama hundumaa hojii keessan itti jabaadhaan isiniin jedha. Namoonni na gargaaruu barbaadan immoo na wajjin na haasofsiisuu barbaadan yaada koo fudhattanii yaada keessan na hiruu barbaadan immoo toora iskiriinii irratti lakkoofsa bilbilaa koo argachuu dandeessu. Dabalataan immoo nama na galateeffadhuu barbaadu namoonni na bukkee dhaabbatanii obbo Addisuu Nagaashuu waajjira mana qopheessaa magaalaa Duukamirraa, Wangeelaawwii Fiqaaduu Iggazuu magaalaa Duukamirraa, kanatti aansuun jiraataa magaalaa Duukam kan ta'e obbo Abbaay guddaan sin galateeffadha. Galatan irraa qabdu sin jedha. Kanaaf dabalataan immoo maatii kiyya abbaa fi haadha kiyya guddaan sin galateeffadha. Galatan irraa qabdu sin jedha. Isinis immoo asitti naaf feertanii haasaa kiyyaa fi dandeettii kiyya uummata kiyyaaf baasuu keessanitti guddaan sin galateeffadha. Naa galatoomaa sin jedha. Hayyee ulfaadhu. Daawwattoota keenyaa turtii nuti dargaggoo bilisummaa wajjin goonee asumarratti xumurra. Qopheessaan qophii kana Anaanduu Geetaachoo, ogeessi kaameeraa keenya Amaanu'eel Waaqturaa ture. Torban keessummaa biraa amma qabannee dhiyaannutti nagaan tura. Kabajamtoota fi daawwattoota maatii Walis Miidiyaa ani deemeera. Ciao, bye bye, nagaan tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari.